nu dasta. Ya Abba. Kootu mee. Dhuftee. Akkam barumsi. Barumsi baay'ee gaariidha. Garuu dhukkubni koronaa baay'ee rifannaadha waan dabalaa deemuuf diqqoo isa sodaadhe malee Abba. Barumsi baay'ee gaariidha. Ilma koo. Waa'een koronaa womaa si yaaddessin. Osoo ani jiru womaan taatu ilma koo. Hin sodaatte womaan taatu ilma koo. Kana hunda garuu inni saayintistoota ulfaate siif akkamitti salphachuu danda'a? Ila ilma koo. Qabeenya jiraannaani wanti hundumtuu salphaadha. Wanti hundumtuu salphaadha. Hin sodaatin ilma koo. Ani kanaan masi waamee fi waa tokko si wajjin mari'achuu barbaadeeti ilma koo. Tole haa ta'u Abbaa. Mee gaafii tokkoon si gaafadha. Gara fuulduraa maal ta'uu barbaadda? Ani gara fuulduratti wanta ta'uu barbaadu barumsa kan koo baradhee xumuree dafqa kootiin buluun barbaada. Hojii kamis hin tuffadhu, hojii kamis nan hojjedha. Dafqa kootiin buluu barbaadaan barumsaan koo baradhee xumuree jechuudha. Waaw! Akkanatti yaaddadhees yaadeen beekuun. Waaw! Kaayyoo bareedaadha. Yaadni kiyyaaf kan kee baree adda ta'ee hin beeku Abbaa. Yeroo hundumaani karaa matirraa adeemtuudha adeemaa. Kaayyoon kan koos gara fuulduraa wanta atama hojjetaatu kana hojjechuudha. Akkam mee ifa godhi ilma koo. Jechuun kan koo yeroo ati sangaa hattu anis hawwiin kan koo fi fedhiin kan koo gara fuulduraa sangaa hatuudha. Yeroo ati baankii hattu anis gaafan guddadhe baankii hatee akka kan kee kana beekamuudha. Hawwiin kan koo inni guddaa. Ani jireenya kan keera waa hedduun baradheera. Kanaaf jireenyi kan kee kun gara guddinaatti gara beekamtitti waan nageessuuf kanaaf karaa ati irra adeematu kana adeemaa jiran. Akka ani hattu ta'e hin beektaa? Eenyunan beeka maaliif rifatte garuu hatuun cubbuudha moo? Guddina ijoollee tokkoo balleessuus bareechisuu kan danda'u maatiidha. Ijoolleen tokko akka gaariitti akka guddatan kan gochuu danda'u maatiidha.